Ashamaar kafuunii kabajamtoota furtoota keenya hundi keessan baga nagaan jiraatan fayyaa qabdanii jiruuf jireenya keessan haalli qilleensaa maal fakkaata isiniin jedha guyyaa har'aa viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufee jirachaadha kabajamtoota furtoota keenya kunis waan keessattuu sammuna kana keessatti toora intarneetaa irratti ta'ee fi dubartoonni teenna hedduun isaanii miidhaa guddaadhaaf saaxilaman sababa maaliitiif waan akkanaas maalirraa ka'ee wanni akkanaa kun akka uumame xiqqoo viidiyoo takka sheer isinii gochuu waan barbaadeef dhufechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya keessatti warra dubartoota jalqabarraa hanga dhumaa viidiyoo kana yoo hordoftan jechaadha waa baay'ee irraa barattan anis wanni waan kana sababa godhee dhufe irri caalaan dubartootaaf jechaadha maaliif yoo jettan kabajamtoota hordoftoota keenya namni toora intarneetaa kanarratti waa hedduutu jira jechaadha toora intarneetaa gara yuutuubaatiin gara tiiktookatiin haa ta'u karaalee tooraalee garuma hundaanuu jechaadha namoonni waa barsiisan hedduutu jira namoota waa barsiisan kun namoonni hundi karaa daandii sirrii barsiisan moo daandii sirrii hin barsiisaniin kan wajjin laalluta hundaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoon namoota waa barsiisan irra jira moo namoota waan san dhageeffatan irra jira kan jennu wajjin laallachaadha samooni kana waan ta'ee yookaan torbee tana keessa waan uumame hin beektani mucayyoo wayii waan mataa namaa guddisaa rifeensa namaa kun wanti guddisaa waan akkanaati jetteeti barsiisuu ni yaadattan jechaadha afaan amaaraatiin wanni sun kan darbechaadha sanirraa garuu dubartoonni hedduun miidhaa guddaadhaaf qaqqabanii jiran wanti kun yeroo duraatiif hin taane asiin duras wanni akkasii sun ta'amee jira jechaadha isiin kan garsiiste kabajamtoota hordoftoota keenya zayita akkanaa waan akkanaatiin kan dhufu jettee fakkeenyaaf kilooreksii faa akkanatti ol qabdee waan akka kilooreksii fakkaatu kanaan dhufa maqaan isaa immoo kana jedhama isa saniif wanti akkanaa kun yoo walitti dabalanii dibatan rifeensa namaa hedduu guddisaa jettee fakkeenya kilooreksii fudhatte isiin fakkeenya kilooreksii dabbaa kilooreksiin keessaa gurguramu yookaan dabbaa kilooreksiin keessa jiru ol fuutee yogguu garsiistu ummanni hedduun yookaan dubartoonni hedduun maal godhanii dubartoonni rifeensa dheeraa hin qabne dheereffachuun hawwii isaanii ta'ee maal gochuu eegalanii waan isiin jette sanii fi kilooreksii walitti dabalanii rifeensa dibatanii jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya waan nama ajaa'ibaa dhugaa dubbachuudhaaf namallee aan dhugaa dubbachuuf ni kolfe garuu hordoftoota kiyyaa maaliif waan akkana sheer hin goone yeroo baay'ee wanni akkanaa kun maal irraa uumama dhageettii dhabu fakkeenyaaf namni tokko waan tokko yoo namni tokko barsiisu jalqabarraa hanga dhumaa dhageeffachuu yoo siin galiin ammas irra deebitee seeraan dhageeffachuu qabda malee cal jedhaniitumaan namni mu'attiin fakkeenyaaf waan akka kilooreksii fakkaatuu fi waan akkanaa kana waliin yoo dabalan rifeensi kennan ciccituu rifeensi kennan ni dheerataa yoo isiin jette waan akka kilooreksii kan isiin jette kana dhagaanii kilooreksii fi waan san akka yoo walitti dabalan rifeensi namaa dheeratuu akka jettee akka waan isiin barsiiste akkasi fudhatanii dhugaa dubbachuudhaaf rifeensaa yoo ofirraa fixaa jiran jechaadha rifeensa ijoollee meeqatu gadi bahee bu'aa jira jechaadha warri dibatan argitanii jirtan jechaadha argitanii jirtanii afaan oromootiin hedduu ijoolleen oromoo hedduun waan kana hin hordofne hin argine anillee ijoollee oromoo waan kana raawwatu jechaadha garuu afaan biraatiin argaa jirtan ijoollee afaan biraatiin waan kana dhageeffatanii waan kana godhan irra kan ga'e ijoollee teen irra gaamoo hin ga'u kan jedhu jechaadhaan maaliif daqiiqaa takkallee yoo taate sheer walii goonee wanni barnoota qabu namni yeroo baay'ee dhageeffatu sinaa gala waan barnoota qabu waan silaa gara fuulduraatiif si qofaaf osoo hin taane nama biraatiif akka atillee himuu dandeettutti waan namaaf barnoota ta'u namoonni irra deebi'anii dhageeffatan ati namni tokkochillee taatu viidiyoo kana daawwate nama biraatiif dhageessu bar waan akkanaati uumame yoo jette namni hiriyyaan kan kee waan akkanaa ati biratti dubbatte kun waan akkanaatiif yeroo biraan saaxilamu jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya akkasi of eeggannoo guddaa godhuu qabdanii fakkeenyaaf rifeensa tokko waan akkanaatiin namaa guddisaa yoo jedhan mee waan san yaani irra deebiidhaan xiqqeessuudhaan yaaluu yoo ta'ellee malee yeroo takkaan har'a rifeensa kiyya guddifadha torbee keessatti namni kilooreksiif waan biroo kilooreksiin kan inni uumamee fi xuriiwwan balfaawwan jajjabaa garagaraa mana fincaanii fakkeessaa akka balleessuuf malee qaama namaatiif tolutti kilooreksiin hin uumamne jechaadha aasidiidha innummaanuu yoo inni qaama namaatiif sirriidhaa miti akkasitti waan akkasii ta'uu hin qabu asiin durallee kabajamtoota hordoftoota keenya yoo ka yaadattan taate
garaa namaa kana qulqulleessuudhaanii loomii fi sooqiddaa walit dabalanii yoo dhuganii garaa namaa kun qulqullaa'aa jedhanii maal jedheen namni hoyi barsiise. Namoonni loomii fi sooqiddaa fi maal bada jiran waan biraallee itti dabalanii hin dhuganii macuree guutuu kukkutee yaasee jechaadha. Macuree guutuu hanga miidiyaa mootummaatiin gabbaanii dubbatanitti. Gabbaanii dubbatanii mootummaan Itoophiyaa fa keessattuu jechaadha miidiyaadhaan. Gabbaanii namoonni hedduu waan kanaaf dhibee kanaaf akka saaxilaman ni agarsiisa jechaadha. Maaliif garaa keessaa macuree kukkutee yaasee maaliif loomiin aasidiidha. Loomiif sooqiddi numaayyuu walitti yoo dabalaman rakkoo biraa uumachaadha kabajamtoota hortoota keenya isinii galee. Kanaaf wanti walitti dabalamee faayidaa fi dullee osoma jiru wanti walitti dabalamee miidhaa guddaa geessus ni jira jechaadha. Kanaaf waan barnoota tokko fakkeenyaaf gara toora yuutuubaatiin haa ta'u gara kumaan jalqaba jedhee gara toora yuutuubaatiin haa ta'u gara tooruma gara garaatiin yoo namoonni nu barsiisan tasgabbiidhaan dhageeffachuu waan san ammootana hojiitti oolchee waan akkana godhaa osoo hin taane xiqqeessanii yaaluu qofa osoo hin taane waan siin jedhan san dhageeffachuu. Amma gaafa loomii fi sooqiddaa fi maali waan tokko hunda gadhee walitti dabalanii yoo jedhe garaa namaa kanaanii qulqulleessaa maal jedheeti warri waan akkasii godhe sun namtichi waan baay'ee xiqqeessanii yoo heddummaate akka nama miidhus himee ture namni sun jechaadha. Uummanni garuu walitti qabeeti waan kana fayyadamee miidhaa guddaadhaaf saaxilamee jechaadha. Guyyaa sanii toora miidiyaatiin gabbaanii dubbatanii toora televiziyoonaatiin jechaadha gabbaanii mootummaan dubbatee jira. Garuu nullee hedduu irraa naasofne ijoolleen hedduun illee waan kana irraa hin naasofne. Kanaaf miidhaan kun irra deebiidhaan ammas bifa haarawaan dhufe jechaadha. Mucayyoon fakkeenya kilooreksii kana fakkaataa. Kanaaf waan akkanaa walitti dabaltanii yoo dibattan rifeensa guddisa jennaan isiin kilooreksii dibadhaa jetteerti jedhanii fuudhanii kilooreksii waan sa walitti dabalamanii miidhaan guddaan isaan san irra ga'ee jechaadha kabajamtoota hortoota keenya. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa namni of eeguu qaba. Of eeguu qabdan jechaadha kabajamtoota hortoota keenya waan rifeensa guddisaa. Kuno kan warshaaleen garagaraa hojjetan akkanumaan nun jiraami waan uumama maal gootanii itti maxxan zayitiileen garagaraa ni jira qibaatiileen garagaraa ni jira. Fakkeenyaaf qibaatiileen yookaan zayitiileen hojjetamu kun qaama nama hundaa yookaan qaama dubartoota hundaatiifuu ni ta'a jechuun hin ta'u. Dubartoota tokko irraa ka rifeensa cirutu jira. Dubartoota tokko irraa ka kaan irraa ciru ka kaaniif tolutu jira jechaadha. Kana wayyi isiniif wayya malee akkanumaan ijoolleen waa dhageeffatanii gadi ba'anii isin barsiisanii waan kanaaf kana waliin makaa jedhanii dibatanii yeroo hunda milkaa'an jechaadha. Waan namoonni akkasi barsiisan hundillee sharrii qaba jechoo kiyyaa miti. Yaani of eeggannoodha yoo fayyadamtan gaariidha. Warroon ammoo waan kana qofa osoo hin taane waan kanaan biroollee kan namoonni barsiisanii isin itti fayyadamtanii miidhaa biraatiif isin saaxileerus jiraachuu maltanii mee gara keessaatiin nu barreessaatii ana wanni akkanaa bakka akkanaatii dhageeffadhee wanni akkanaa miidhaa akkanaa hagana ga'u narra ga'ee jira. Miidhaa hagana ga'uuf saaxilamee jira. Waan akkanaa ta'ee ture jettanii warri mee mudannoo qabdan mudannoo keessan nu barreessaa isin jedha. Kanaaf dhiirris ta'ee dubartoonni waan miidiyaa irratti namni barsiisu dura dursoo jalqabarraa hanga dhumaa dhageeffadha. Erga dhageeffattanii seeraan isin hin galle irra deebaa dhageeffadha. Irra deebitanii dhageeffattanii yoo jettan wanti namni sun dubbate ergaan namni sun dabarsuudhaaf yaale isiniif gala malee cal jettanii viidiyoo jalqaba qofa dhageeffattanii hanga dhumaa osoo hin dhageeffattini fuudhanii waan tokko fayyadamanii miidhaa ofirra geessuun gaariidhaa miti jechaadha. Kanaaf kabajamtoota hortoota keenyaa taate torbee kana keessa ta'e kun baay'ee waan na ajaa'ibeef isinii sheer godhe jechaadha. Maaliif rakkoon akkanaa kun deebi'ee akka ijoollee teenya keessatti hin mul'anne ijoolleen teenya waan akkanaa amma booda akka hin goone yoo ka godhanillee taate of eeggannoodhaan waan namni jedhan dhageeffatanii fakkeenyaaf wanni kanaaf kana walitti dabalamuu qabu jedhan waan saniif san wanni sun waliif aasidaa moo aasidaa miti waan akkasiillee ilaaluun gaariidha. Rifeensa guddifannatti dhiyeenya kana jechaadha. Dubartoonni hedduun rifeensa ofirraa fixanii rifeensi jalaa dhumatee guggubatee qaamni luqqa'ee ilma namaa maaltu kilooreksii hammana rifeensa amma artifishaalii nu guutee jira. Artifishaalii maayyuu rifeensa artifishaalii godhachuudha malee waan hin taane godhatanii rifeensuma xiqqoo qaban san qaama ofii fokkisuun
gaariidhaa miti jechuudha. Gaarii miti jedhee isinidha kabajamtoota hordoftoota keenya. Kanaaf jalqabarraa hanga dhumaa namoonni yeroo waa barsiisan osoon seeraan hin dhaggeeffatin ittiin fayyadaminaa isiniin jedha. Kanuma isinii dabarsuu dhufe warri viidiyoo jaalatan like godhaa yaada keessan karaa koomentiin nu barreessaa. Nagaan nu tura.